لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Don't forget to do subscribe, like and share, comment for Yasin Top channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota Yasin Top nagaya fayyaa qabdanii. Ani nagaya fayyaan qaba alhamdulillah rabbil alamin. Arranta nagaa Yasin Top waan adda qabatee dhufee jira. Turullega difama isin jecha arranta nagaa barumsa adda isin qabadee dhiyaadheetin jira. Barumsi kun maali yoo jettanis gaa akkuma angartee amma dura waadaa isinittiin arraqutaa lammaffaatiin isin dhufeetin jira. Egaa akkuma beekamutti Itoophiyaan yookaan gartee Itoophiyaan saatalaayitii yookaan gartee NSS 12ffaa kan jedhamtu gartee galakkiftee jirti. Egaa akkuma asirratti agartan kanatti amma fakkeenyaaf kun amma gaa naaltaati gubbaa jira. Anga wani amma fayyadamuun na jechuun lama jechuudha. Qaanaa lama jechuudha. Agartee kan amma agartan kana kun naaltaatiidha. Kun ammoo NSS 12ffaa. Singalee sana lamaan akka gartee itti dalagamuu danda'e itti fayyadamuu dandeenyu yoo feene waan irra keenya yoo feene immoo amma fakkeenyaaf asirratti waan irra jira jechuudha. Naaltaati gubbaa jira. Gartee warri isaan gartee asirra godhaniis birtee asirra yoo amma asirra hin jiru jechuudha. Asirra hin jiru jechuudha. Asirra waan addaatu jira jechuudha. Waan adda filima adda akkasumatti illee soodaree wanni feetan soodaree kun osuma gartan katti baruu kan ajaa'ibatti filima jechuudha. Filima jechuudha. Waa sila deeme jechuudha. Filima jechuudha. Kun soodareen واصل جدا. أكسمت اللي هو فتنيس EBSين كأودو تجرا خفيلما جرا EBS ما نكونوا حبة سدي جدا حبة سدي إيجا هتو جدا واني أسكوب باجرو سومالي واني فتن أسكوب باني جدا أما خوني أنا واني كوب باجرا جدا نقدر أكو ما قدرت كارت لما كم مال كوب باجرا ساتلايتي إثيوبيا كوب باجرا جدا ساتلايتي إثيوبيا كوب باجرا سنيجالي نوتيوني في مو أول يوغونيس hordofudhaf biyyoo bikaawwan jechuudha. Qaanaa Itoophiyaatti nuuf fida waa hundaa'u nuuf fida jechuudha. Garuu waan takka kan hubattanii amma fakkeenyaaf ol jennee ol yoo jennee qaanaa adda laawus dandeenya ginu ati waa hundaaf warreen biyya keessa jirtaniis warri biyya keessa jirtan waan gartee naalsaatii gubbaa keessanii halaas naalsaatii yoo gubbaa keessan OMN argattu. Akkasumatti illee waan adda argattu waan gaarii irraa gartee filima feetanis naalsaati gubbatti hordofuu dandeessanii isin jaa waan feetan amma as gubbatti amma wanni as gubbatti kan arge Itoophiyaan qaanaa meeqa qabdi qaanaa 84 waa 84 asirratti kan jiru jechuudha. Soomaalii kubbaa waan adda jiru jechuudha. As gubbaratti isin galee waa hedduu jira. Naalsaati Itoophiyaan gubbaa jechuudha. Isin galee furkeensh ayoo ramma akka karaa itti gartee dura warreen islaama gartee akkaatatti fayyadaman akka gartee akkamitti naqannaa akkamitti saatalaayitii Itoophiyaa fayyadamnaa akkamitti oduu adda hordofnaa kubbaa miilaa akkamitti hordofnaa warri jettanis kunoon ni jiru dura akkamitti naqannaa saatalaayitii Itoophiyaa asitti akkana gaddeemtu gaggootuumi amma gaa asirratti kun amma waaniin guutee jiru fachaa waanii nama hunda jaayiza godhee waaniin jiru fachaan Okay, amma akkuma gartan katti fuulidha jechuudha. Asirra fuulidha. Waan gartee isin barbaachisaa irratti furkeeshiniis isiniifin kaayaa jechuudha. Waan feetan yoo nagaafattan isiniifin deebisaa isinin jaa. Akkuma waaniin guutee jiru fachaa xiqqishoo duuba deebi'uun nama rakkisa jechuudha. Saniifuu
yeroo gartee ol baane gartee gubbaa yeroo gartee gubbaa gubbatti ol beetiin akkaataa saanaatti fayyadamanii isin geessachuudha. Garuu wanni isin dhibu amma fakkeenyaaf furkeeshiniin gartee Itoophiyaadha jechuudha. Kudha takka duwwaa 5 jechuudha. Akkasumatti illee simbooreetiin 45 jechuudha. Isiniin garsiisa yoo gartee waan isin dhiboo jiraatillee isiniifin kaan lakkoofsaa fi waan hundaa'u isiniifin achi gubbaan isinii kaaya isin jechuudha. Akka gartee isin dhibatti isinii kaaya. Kun amma soodariidha. Soodaree gartee hafili maatee jechuudha. Gartee namuugaa asirratti ilaaluu danda'a. Furkeeshinii isaa jechuudha. Furkeeshiniin soodaree kana jechuudha. Isinii galee wanni soodariidha kana achiin isin siisaa akkanatti isin garsa. Furkeeshinii akkuma gartan katti gaala. Kudha takka 65. Isinii galee furkeeshiniin kageessan ta'ee biyya gubban dheetan tokko jechuudha. Wal dhabaa akkasitti hubadha. Amma gara gartee saanaa gama gubbaatti deemaa isiniin ja'a na hordofaa. Wanni hundi ni jira asirra. Wanni hundi kan hin jirre hin jiru jechuudha. Oromiyaa. Egaa OBN gartee OMN akkuma jaansanitti gartee OMN akkuma jaanitti hunda jira. OMN hin jiru OMN asirra akkuma gartee jaanitti fudhanii jiran jechuudha. Isin galee OMN akkuma jaansanitti asirra fudhanii jiran. Isin galee channel Itoophiyaa hin jiru jechuudha. Saniifuu isin amma warri biyya keessa jirtan Nile Saatii irratti hordoftan jechuudha. OMN isin galee akkasitti waa hunda haa walii galu asirratti garuu waan qaanaa hedduu asirra waan sala gartee OMN hin ta'in qaanaan hundi ni jira jechuudha. Isin galee qaanaan Itoophiyaa wanti hundi ni jirti. Bas waanuma gartee kana hin ta'in waan gartee waan feete hubbaa garuu waan nama gammachiisaa hubbaa waan adda addaa ni jira jechuudha asirra jechuudha. Isin galee akkasii barnootni amma gama gubbaatiin isin oofa gama gubbaa. Egaa daawwattoota kiyyaa amma akkuma agartan kanatti amma oliin ba'u deema. Amma ol beetiin jira akkuma agartan kanatti saanaa lamaa jira jechuudha. Kun saanaan kana jechuudha. Akkuma beetanii kun saanaan kana jechuudha. Saanaan amma kuni kagartee na NSS 12 kajannu kan amma ka Itoophiyaatu. Kun ammoo Nile Saatii jechuudha. Akkasuma hubadha laal gartee kana jechuudha. Itoophiyaan gama baharra jirtudha. Saanaa gama baharra deebisanii saanaan Itoophiyaadhaa gama baharra deebisanii kun ammoo Nile Saatiin beetanii lixa jechuudha. Akkasi dirqama jiraachuu qaba. Kuni Nile Saatirraa gartee Nile Saatiin ilaaltaa fiilmaanis ni ilaaltaa Itoophiyaas ni hordofuu dandeessa jechuudha. Akkasi jechuudha. Kana gartee ganamaan sirreessee wanni gartee irraa barattanii gartee laaltanii gartee akka gartee sirreeffatanii jechuu barbaadetti amma isin wanni isin godhuu qabdan maallee beetanii saanaa gartee kun xiqqaa yoo ta'e saanaan isin fidu saanaa guddaadha. 90 yookaan immoo 150 gaariidha. Kunis numa fida garuu guddaa yoo bittanis gaariidha. Kanaas yoo bittanis gaariidha jechuudha. Akkasitti wanni isin gootan amma saanaa 90 yookaan 150 yoo bittanii rakkoon qabu akkasitti kanaan xaabiyaa hunda ni fidda jechuudha. Gama hundaattuu gartee isiniif fayyadaa jechuudha. Isin amma wanni isin irraa eegamaa maali? Saanaa guddaa kagartee 150 yookaan gartee 90 bittanii wanni isin godhuu qabdan khalaas akkuma gartanitti gartee kun amma baharra jira. Kun baharra jira. Ka Itoophiyaa jechuudha. Kun ammoo gartee lixarra jira beekamaadha. Saniifuu saanaa guddaa bittanii lixarra deeffatanii yoo gartee zaa qabaatan zaadhaan gubbaa wal sirreessuun keessan waan hin oolamu jechuudha. Akkanuma baharra deeftanii jechuudha khalaas asii gisee sirreessan gubbaa. Furkeeshinii isaanii furkeeshinii Itoophiyaa achirraan isinii kaaya akka gartee isiniif galu jechuudha. Waa hundaafuu kana fakkaatti barumsa haaraan tanaa kan hin qabadhe kana fakkaata.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Don't forget to do subscribe, like and share, comment for Yasin Top channel.